ብዬ ወደውን ትምህርቴን ጥዬ ሰው ሀገር ሄድኩኝ። በሄድኩበት ልክ እስከ 4 ዓመት ድረስ እነሱን እየጦርኩኝ ነበር። ይኸው እናቴንና አባቴን ማለት ነው። ከዛ ወደ እነሱ ወደ አረቦች መለሳለሁ ብዬ በተመለስኩበት ጊዜ ያላሰብኩት ነገር ያላ ስራ ሆኖ ወደኩኝ። በመጣሁበት ልክ በሁለተኛ ወሩ ወደኩኝ። ልክ በሶስተኛ ቀኑ ማለት ነው ግራ እግሬን ተቆጣጥሮኝ ማለት ነው። ከዛ እያለ ያቀኝንም ያዘኝ፣ ሽንቱን ከለከለኝ። አሁን ሽንቱ ራሱ በቱቦ ነው የምሸናው። ያ የሽንቱ ቱቦ በሚዘጋብኝ ጊዜ በኃይለኛ ነው የምስቃየው። አንድ ቀን ደግሞ በቀሪዛ ተሸክመው እዛ ሽንቱ ሲያጨናንቀኝ በቀሪዛው ተሸክመው ሲወስዱኝ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩ Tolii shamarra foonii jira jirtu nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isinii fi hawaayyaatti hordoftoota YouTube chaanal kiyyaa warroonni chaanalii kana subscribe gochuun maatii taatanii baga nagaan dhuftanii galatooma isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo warri maatii chaanalii kanaadhaa ta'uu barbaadan like subscribe share gochuuf yaada qabdan comment irratti barreessuun maatii chaanalii kanaa ta'an waliin hirmaadhaa isiniin jechuu fi kabajaaf jaalalaan isiniin affeera. Viidiyoo darbe irratti wanta isiniif intina poostii isiniif godhee hundi keessanii argitaniitu warri argitan warri hin argine immoo share godhaa wal biraan gahaa waan irraa barattan immoo hiriyoota keessaniif qoodaa jecha wanta viidiyoo keessatti isinitti himee har'aaf irra deebi'uun barbaadu. Maaliif jennaan wanta natti dhagahame tokko isinitti himuudhaaf hin jedha. Kanaaf isa kaasuun har'a natti mijatee hin jiru isiniin jechuun barbaada. Wanti achirratti waadaa isiniif galee yoo jiraate yeroo itti aanutti jaalala waaqayyoo yoo ta'e fayyaa taanee namachi yoo nu taasise waliin barnoota keenya itti fufuu dandeenya isiniin jechuun barbaada. Tole har'ammoo wanni qabadhee dhufee kana fakkaata. Mul'achaa jiranatti fakkaatee haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Tole hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti dhageessanii obboleettii kana hin argitu jechuudha. Afaan Amaariffaa kan isheen haasoftu amma garuu sagalee yookiin voisii cufeetiin jira jechuudha. Jalqaba irratti gaafa viidiyoo kana tuqxanii daawwattanii yaada keessan osoo hin argin qubaan gubateen kan jedhu tokkotu jira mammaaksa Oromoo keessa. Maal akka ibsuu fi maal akka kanatti isheetti fidee akkamittiin akka isheen biyyaa baatee maal gochuudhaaf akka isheen biyyaa baatee balaan akkasii kun isheerra ga'e maatii akkamii jidduutti akka isheen alatti haala akkamiin immoo maatii ishee akka isheen gargaaraa jirtedha kan isin irraa hubachuu qabdanii. Waan tokko osoo hin hubatiin osoo hin argin maalummaa isaa ta'u gadi fageessitanii hin bariin dura wanti kun tureeraa miidiyaarraa funaantanii laayikii fi sabskiraaybii barbaachaaf jettanii wanta waggoota dheeruu ture baastanii YouTube irratti gadhiistu kan jedhamu tokko faatu jira jechuudha. Isa kanallee nan beekan illee viidiyoo kanan arge miidiyaa marraatidha malee bakka mucayyoon kun jirtu biyya dhaloota ishee deemee miti kanan arge jechuudha. Garuu baay'ee natti dhaga'ame. Hin bu'u malee akkatti galan hin beekanii gaafa manaa ba'anii namatti salphate garuu gaafa galanii baay'ee namatti ulfaachuu danda'a. Obboleettiin keenya kuni maatii kun gargaara jettee kunoo akkuma argitanii abbaan isheetii jechuudha. Qaama irruudha isa kana waan gochuu dandeenyu hin jiru. Hojii waaqaati waan ta'eedhaa fi hojii waaqaa keessa immoo galuun hin danda'amu. Inni waan godhe beekaa kan ittiin jiraachisu namni kunillee haala akkamiin akkaataa akkamiin akka inni jiraatuuf akka inni socho'u waaqayyo dursee beeka. Isa kanarratti homaa tokko jechuun barbaadu jechuudha. Garuu obboleettiin kunillee deebitee ofii isheetii qaama hir'uu taatee jirti jechuudha. Akkuma dura dhageessanii osoon barachaa jiru barnoota koo addaan kuteenidha. Maatii koon gargaara jedheeni abbaan koo qaama hir'uu waan ta'eedhaa fi isa deeggaruuf jedhee gara biyya Arabaa deeme jettee jalqaba Saudi Arabiyaadha kan isheen deemte. Saudi Arabiyaa waggaa arfaffaa ishee keessadha jechuudha kan isheen kuftee hamma kana miidhamtee bakka miidhama isheellee argaatee jirtu. Kanaaf isinillee waan raatii barattu jedheen yaada jechuudha. Baay'ee natti dhaga'amee jira. Akkasuma immoo ijoollee wayis argee ture jechuudha. Guyyaarraa bakka wayii deeme ijoolleen suni biyya Arabaadhaa deemuudhaaf jedhanii bu'aa wayii baay'ee dabarsanii maallaqa isaanillee baay'ee kasaaraa guddaa keessa galanii kallattii Sudaaniinidha kan isaan dhufanii as galan jechuudha. Sudaan irra ba'anii Sudaan keessatti dararaan amma kanan jedhamni isaan irra ga'eeti. Sudaan keessa tokko guyyaa 19 ture jettee tokko hojii 4 ture jettee Sudaan keessa jechuudha.
yaa obboloota koo lubbuun gaafa waaqayyo jedhe malee hin baatu. Wanti isheen keessa turte gurraan dhageetti nama jibbisiisa. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Sammuu namaa tuqa jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kanarra wanti nama hin goone hin jiru. Isaanillee jijjiiramnaa jireenya keenya fooyyessinaa jedhanii biyya isaaniirraatii ba'anii lammiin ofiillee dabarsee hamaatti nama kenna jechuudha. Wanta isaanirra ga'anii kana jedhee dubbachuus hin danda'u. Yoon dubbadhes natti hin tolu. Baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ishee tokko intinaa keessa jechuudha. Biyya Sudaanii keessa guyyaa 19 ture jettee amma guyyaa 19 kana keessatti dararriin narra ture baay'ee ulfaataadha kan isheen jette jechuudha. Garuu lubbuun ishee ooleera hinuma jirti haga ammaatti. Lubbuun ishee keessaa hin baane jechuudha. Sudaan irraa kuttee dhuftee Dubaay galtee jirti jechuudha. Dubaay galtee isheen ji'a 4 intinaa teessisii achuma turte jechuudha. Sudaanuma sana keessa ji'a 4 teesse biyya Sudaan jedhamu keessa isheen illee dhuftee Dubaay kana galtee erga sufanii immoo isheen tokko guyyaa 21 ture jettee biiroo keessa jechuudha. Erga dhuftee ergachii baatee illee jireenyi biiroo keessa jiru achillee baay'ee ulfaata jechuudha. Rakkinnis achirrayyuu hin caalannas keessaa immoo as keessatti illee wallaansa gahaa hin arganne. Namni yoo nyaate malee yoo dhuge malee iddoo isaaf ta'u yoo taa'e kanarra ciisu yoo ta'e malee namni miidhama qabu tokko ittumayyuu miidhamadha. Kun du'a meeqa du'u jechuudha. Guyyaa 21 jechuun guyyaa 7 jechuudha turtee mana hojiitti galtee jirti. Kan isin garramu ijoolleen kun safara tokko galaniiru jechuudha. Safara tokkotti kan isaan arge viidiyoo waraabuus hin barbaanne. Isheen ji'a 4 Sudaanii keessa turte suni daa'ima qabdi jechuudha. Bilbilallee hin qabdu. Viidiyoo isaanii waraabuu anumatu anna jibbisiise jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama, baay'ee na gaddisiisanii. Ijoolleen kun jechuudha dura ishee ji'a 4 Sudaan keessa turteetu dhuftee gaafa as gara Dubaayitti galtu imbaasii Dubaay gaafa seentu gaafa guyyaa 12 kooti kan hojiitti na fudhatanii jette. Innaa maatii koof maal dhaamtamee daa'ima koo maal naaf dhaamta? Ani as ga'ee hammi kun rakkinni dararriin hammi kun narra ga'ee waan hangalee biyya kootti deebi'ee daa'ima koo argu sitti fakkaata maal naan jette jechuudha. Anillee ergaaf hin bakka sana deeme ijoollee bakka sana safara sana geessisee deebi'uudhaaf deeme akka carraa ta'e itti na fide jechuudha malee bakka sana ijoolleen akkasii jiru nan arga jedhee illee manaa hin baane viidiyoo waraaba jedhee nan dhiise bakka baay'ee tokko na gaddisiisanii. Yoo fedha waaqaa ta'e gara fuulduraatti ijoolleen kun seenaan isaanii jijjiiramee waaqayyo isaan gargaaree homaan ta'anii numa jiraatu numa hojjetu jedhee yaada. Amma hojiitti jiru jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu baay'ee miidhamanii jiru, baay'ee rakkatanii jiru jechuudha. Wanti isaan keessa dabarsanii isa gaafa yaadatanii dubbachuu hin danda'ani jechuudha. Amma garuu gara hojiitti bobba'anii hojii isaaniirra jiru. Kanaaf egaa obboloota koo akkuma isiniin jedhee hundumti keenya iyyuu hin baane malee akka itti gallu hin beeknu. Jireenya biyya ormaa kana fakkaataa kan jiru koo jireenya koon jijjiira jedhee maatii koon gargaara rakkina keessaa iyyuma keessaan baasa ofan jijjiira jedhee daa'ima isaa gatee dhufee asitti wanta ta'u obboleettiin kunis viidiyoo kanarratti argaa jirtan immoo hin kufte jechuudha. Osoo hojii isheerra jirtu, otoo maatii ishee gargaaraa jirtu, maatii ishee jireenya isaanii jijjiira jettu, abbaa ishee akkas dhibamaa kanatu gargaaree isa jiraachisa jettu kuftee dhiphin namni kun irra ga'e rakkin namni kun irra ga'e kunoo isheen iyyuu deebitee gara maatii isheetti deebitee akka kanatti maatii ishee jidduu jirti jechuudha. Kana jechuun du'arraa adda miti. Baay'ee ulfaata. Baay'ee nama dhiphisa jechuudha waan isheen jettu. Kanaaf isinillee obboloota keessan warra gara biyyaa jiranii achitti kanarraatii waa argitanii waa bartanii waan isin qooddaniif hin beeku. Biyya ofii keessatti kadhatanii daandiirra ciisanillee hamma tokko dhiifama sagalee galaa jiruu fi kanaaf sana kan isiniin jedhe wanta isin gorsu hin jiru mul'ataadha waan ta'eedhaafi obboleessa keessanis haa ta'u hiriyoota keessanis haa ta'u warra karaa biyya keessa jiranii gara Sudaan kanatti imalaniif dhaamsa isin dhaamtanii isiniin gorsanii jechuudha. Wanta isinitti dhaga'ame wanta argitan ijoolleen achitti kan lubbuun isaanii darbullee jira kan ofii isaanii lubbuu isaanii balleessan jiru obsa dhabanii
ba'amma kana baachuuti dadhabanii wanta isaan irra ga'u hundumaa baachuuti dadhabanii ijoollee baay'eedha jechuudha kan achitti miidhame lubbuun isaaniillee darbe duutiin oolu. Biyya lafaa kanarratti namni kamillee naaf hundumti keenya numa duuna garuu duutillee akka qabaa otoo deemanii du'uun meeqa du'uudha. Biyya ormaa keessatti du'uun illee meeqa du'uudha. Allaattiin biyya ormaa nama nyaachuun biyya abbaa ofii keessaa dhabu rakkinni keessallee alallee hin jira garuu duutillee alamii qaba kan jedhamu tokkotu jira miti. Kanaaf dhaamsa isin dhaamtanii fi ijoollee gara baasii humna isaaniitii olii baasanii karaa Dubaay kana imalaa jiran gara Sudaanii kana dhiifama imalaa jiraniidhaa fi wanta isin dhaamtanii hin beeku. Ani kana isiniin jechuu danda'u maaliif baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee nama dhukkuba obboloota kootoo irraa of eeggatanii gaariidha natti fakkaata irraa of qusatanii biyya isaanii keessatti daandiitti ba'anii magaala keessa kadhatanii waan nyaatanii bulanii dhaban. Waaqayyo immoo inni nu uume hunduma keenya iyyuu jechuudha. Rakkina biyya lafaa keessatti erga nu uumeeti waan ittiin bullu waan ittiin jiraannu nu dhowwatu garuu nu hundumni keenya foon uffataadha waan ta'eedha. Fooniif dhiigni gaafa nu dubbise immoo bakka hin taanetti jireenya keenya balleessina jechuudha. Kanaaf obsaan biyya ofii keessa jiraachuunis gaariidhaan jedha. Ittis immoo hin faradamu namatti fakkaachuu danda'a qalbiin ofii gaarii fakkeessee karaarra nama jallisuu danda'a. Gaafas immoo lubbuun keenya akka hin taanetti illee baay'ee seenaan keenya karaarratti hafaa isiniin jechuun barbaada. Warri mana hojii jirtan immoo fayyaan keenya fayya keenyadha waan ta'eedhaaf yoo fayyaa qabaattanii eessumatti iyyuu in jiraattu of eeggadhaa. Caammas mana keessatti uffattanii hojjettanillee jechuudha bakka bishaan jiru irraatii kufaatii garaagaraarraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Obboloota koo gaafa fayyaa qabaatanii hundumtiyyuu homaa namatti hin fakkaatu maatiis namatti hin mul'atu. Inni fayyaan na dhukkubsadhan se'u inni dhukkubsatu immoo nan fayyan se'u kanatu jira. Kanaaf yoo fayyaa qabaatan wanti hundumtuu jira. Fayyaa keessa wanti hin jirre hin jiru. Fayyaan wanta hundumaan badhaadheedha waan ta'eedhaaf fayyummaa keessaniif iddoo kennaa. Akka isaan siniin jedhanitti osoo hin taane hojii keessan sa'aatii keessan kabajaa malee dhiibbaan tokkollee akka isin irra hin geenye kunuunsa kan ofii keessaniif gootan isinidha malee isaan miti jechuudha. Isaan maallaqa isaan lakkaa'an isiniif kaffalan ilaalu malee miidhaa isinirra ga'u dararrii isinirra ga'u isiniif hin hubatan jechuudha. Kanaaf irra deebi'aa ammallee fayyaa keessaniidhaa fi iddoo qabaadhaa. Yoo isin of argitan yoo isin of ilaaltan malee namni isin ilaalu hin jiru isiniin jechuu barbaadeeni. Dhaamsanii guyyaa har'aa isiniif qabu kana fakkaata. Dogoggorri yoo jiraate wal sirreessuun waanuma jirudha. Viidiyoon kun tureera miidiyaarraa fuutanii akkas gootu laayikii fi sabiskiraayibii barbaachaadha inni jedhamullee ni jira jechuudha. Kanaaf otoo waa tokko hin argin immoo gara jecha hin taane baasutti hin ariifatinaan isin jedha. Obboloota koo warra biyya keessaa jirtaniifis viidiyoo har'aa kana keessaa wanti isiniif ta'u argattu jedhee yaada. Warri isin bira ga'u warri ala jirtanis immoo akkasuma hiriyoota keessan lafa isaan jiranitti gorsaa wanta gargaarsa deeggarsa barbaadanidha yoo ta'e waan qabdan irraa waliif qoodaa. Haala jirtan lafa jirtan keessatti wal jajjabeessaa yaada wal bira dhaabbadhaa. Booda akka kufaatiin taaneen kufneedhaaf caban taanee akka hin cabneedhaaf nu malee nuti waliif jira waaqaa gaditti malee eenyullee kan nuuf jedhu hin jiru. Garuu bara kana keessa maal akka ta'e hin beeku. Lammiin xufiyyuu dabarsee hamaatti wal kennaa jira. Isa kana immoo waaqayyo waaqaaf lafatti araaramu nama keenya hunduma keenyatti warra foon uffataa kana hundumaatti araara akka nu buusu waaqayyoon waliif kadhannaa. Obboleettii kanaa waaqayyo dhibee kanarraatii akka ishee furu wanti waaqaaf hin danda'amne hin jiru. Balaan ishee irra ga'e kun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama sodaachisaa akka ilaalcha namaatti garuu waaqayyoof inni kun salphaadha. Haalli jiru hundumtuu ulfaataas ta'e salphataa hundumtuu waaqayyoon gadittidha. Amantii ishee musliimadha. Obboloonni musliimaallee kiristaanillee lammii keenyadha waan taateef qomof sanyii wal qoodurraa faayidaa tokkollee hin arganne jechuudha. Lubbuu badaa jiruu fi waaqayyoon kadhachaa warra miidhamee dhiphina garaagaraa keessa jiruudhaa fi amantii keessaniin rabbi tokkumadha waaqni tokkumadha waan ta'eef kadhata keessaniin bira dhaabbadhaa. Akka ishee gargaaru akka isheen kaatee jireenya ishee
duraatti deebi'uu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Haga dhumaatti waan wajjin turtanii fi guddaa galatooma. Akkasuma warri chaanaalii kanarra deebiidhaan maatii ta'uu barbaadanii laayikii fi sabiskiraabii gochuun na deeggaraa na jajjabeessanallee isinillee maatii keenya ta'aa isiniin jechuun barbaada. Lafa jirtanitti nagaa waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u. Nagaan tura.